Mootummaan boba'aa biyya alaatii galuu irratti deeggarsa taasisuun baatii baatiitti haga birrii biiliyoona 12 baasii taasisaa tureera. Baatii ja'anas garuu baasii olaanaa boba'aa baasuu hir'isuuf tarkaanfii sirna tajaajila deeggarsa gatii boba'aa hojiirra oolcheera. Tarkaanfii fudhatame kanaan konkolaattotni geejjiba uummataa deeggarsa boba'aa fayyadamtoota yommuu ta'an, konkolaattotni biroo garuu gatiidhuma boba'aan dabaleen akka bitatan taasifameera. Abbaa taayitaa boba'aa fi enerjiitti daarektoreetii rabsaa hordoffii fi to'annoo boba'aa obbo Dheeressaa Kootu tarkaanfichi fayyadamummaa hawaasa bal'aa mirkaneessuuf kan fudhatame akka ta'e turtii Addis Miidiyaa Neetworkii waliin taasisaniin ibsaniiru. Deeggarsa kanarratti waa lamatu hojiirra ooluu qaba. Inni tokko maddaatti boba'aan dhiyaatee gatii murtaa'een mootummaanis duggomaa kaffalee kaanis immoo garasitti dabarsee raawwatuu qaba. Lammaffaa konkolaachistoonni uummata tajaajilan immoo boba'aa kana fudhatanii haala taarifaa mootummaan lafa kaa'een uummata kana tajaajiluu qabu jechaadha. Kanaafuu mootummaan duggomaa kana kan kaffaluuf yookaan baasii kan godhu uummata irratti dhiibbaan akka hin uumamnee fi namni tasgabbaa'ee hojii isaa akka hojjetu gochuudhaaf jechaadha. Tarkaanfii sirna tajaajila deeggarsa boba'aa irratti fudhatame kanaan baasiin mootummaa boba'aa baasu haga tokko hir'atullee ammas boba'aaf mootummaan maallaqa olaanaa deeggarsa taasisaa akka jiru obbo Dheeressaan ibsaniiru. Kanaan dura mootummaan deeggarsa boba'aa baatiitti haga birrii biiliyoona 12 deeggarsa taasisaa akka ture kan himan obbo Dheeressaan tarkaanfiin fudhatame kun erga hojiirra oolee deeggarsi mootummaan gatii boba'aaf taasisu gara birrii biiliyoona 4tti gadi siquu ibsaniiru. Baasii mootummaan baasu sana gadi xiqqeessaa dhufeera jechaadha. Ji'aan gara biliyoona 12 biliyoona 10 sabsiid godha mootummaan, inni gara biliyoona 5tti gara biliyoona 3tti gadi dhufeera jechaadha. Tartiibaan hir'achaa dhufeera. Gara biraatiin immoo taaksiin boba'aa irratti hin ramadamu ture. Taaksiin akka ramadamu sadarkaadhaan parsantii 25 haga 50 akkasitti deemaa dhufe deemaa jira. Isaan immoo ji'oota 6 nama dhufan amma ji'a 6ffaadha. Kan ji'a isa ammaa kana odoon dabalatiin haga biliyoona 21 ol galaa jira jechaadha. Sirnichi hawaasa bal'aa fayyadamaa taasisuuf kan hojiirra oole ta'us daballiin taarifaa fi konkolaattotni osoo tajaajila geejjibaa hin laatiin boba'aa guuttatan kan jiran ta'uu qorannoo gaggeeffameen adda baafame ta'uu fi rakkoo kana furuuf konkolaattota boba'aa guuttatanii hojjetanii fi boba'aa waraabbatanii hojiin ala dabarsan adda baasuuf hojiin GPS'n to'achuu yeroo dhiyootti ni eegalamaa jedhaniiru. Baasii mootummaarraa achi darbu kana uummanni tajaajilamaa jiraa kan jedhu kana irratti qorannoon yeroo adda addaa godhamaa jira. Hagi ta'e hagi raawwatame jira. Garuu taarifa irratti dabalanii fe'uun jira. Inni lammaffaa immoo boba'aa naqatanii yookaan maallaqa fudhatanii warra hojii irratti hin oolle geejjibdoonni jiru jechaadha. Kanaafuu tarkaanfiin sirreessaa ta'e karaa waajjira geejjibaa sadarkaan jiruutii fi karaa tiraafiikaas irratti fudhatamuu qaba jenneet yaanna. Qaamoleen tajaajila geejjibaa irratti bobba'an gocha seeraan alaa kanarraa akka of qusatanii fi qooda fudhattootanis seera maleessummaa damicha keessatti uumamu sirreessuuf waloon hojjechuu akka qaban obbo Dheeressaan dhaamsa dabarsaniiru. Maallaqa mootummaarraayis fudhatanii deebi'anii uummata irratti dabaluun akka nama tokkootti namarraa geejjibsiisotarraa warra hojii kana keessa jiranirra hin eeggamu. Haguma fe'ame rakkoolee yoo ta'e uummataa fi saba ofii gargaaruunii fi waliin hojjechuun isaan irraa eeggamaan jedha. Tokko kan isaaniif kanan dhaamu kan. Ambiraa hundumti keenya iyyuu gahee hojii qabna. Qaamni dhimma kana ilaallatu hundumtuu gahee isaa bahee qajeelfama kana hojiirra oolchuu uummanni kun maallaqa mootummaan baasu kanarraa akka tajaajilamu gochuun hunduma keenya irraa eeggama.